sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Ebla afur bara 2016 harka fuune dhaggeeffattoota keenyaa jaallatamoof kabajamoo sagalee qeerroo qophii keenya guyyaa har'aa as Oromiyaa irraa isiniif dabarsin qabannee dhiyaanneerra. Qophii waliin ani Biiftuu Galmooti. Sagantaa keenyaarraa duraa duubaan isinan beeksisa. Dura irratti oduu sin dhageessisna. Itti aansuun waamicha qeerroo bilisummaatu dhaga'ama. Kana malees hoggansa qeerroo bilisummaa godina Arsii kan ta'e Jaal Dhaqqabaa Akeekaa waliin gaaffiif deebii taasisnee jirra. Wallee warraaqsaas qaama qophii keenyaati. Hanga xumura qophii keenyaan faana turan afeerraa kooti. Falmaan fincila xumura gabrummaa itti fufeera. Oduu golee Oromiyaa irraa arganne Jaal Hariiroo Jorgoo nu dhageessisa. Amma gara saattan isin dabarsa. Giddaa ayyaanaa keessaa wayyaantonni sabboontota gara dhabamsiisaa jiraachuun saaxilame. Mitikkuu Kabbadaa barsiisaa seenaa yookaan histirii sabboonaa uummata biratti akka warqeetti ilaalamu. Tafarraa Margaa daldalaa fi uffata kan hodhu. Gammachuu Wiirtuu barsiisaa siiviksii. Mootii Qana'aa barsiisaa ji'oogiraafii kan filannoo bara 2010tti paartii Madirak bakka bu'ee filamee mo'atee boodarratti shira wayyaaneen jalaa haqame. Margaa Jogoraa daldalaa fi sabboonummaa fi gootummaan naannoo giddaatti kan beekamuu fi kanneen biroo barattoota dabalatee wayyaanotaan achi buuteen isaanii dhabamuun gabaafameera. Bifuma wal fakkaatuun yuunivarsiitii Jimmaattis barattoota 15tii ol butuun erga fudhatanii booda elektirikiin toorchi gochaa akka jiran eerameera. Barataa Misgaanaa Haayiluu barataa kemistirii waggaa lammaffaa fi dabalaa kan jedhamu barattoota toorchi ta'aa jiran keessaa haala yaaddessaa irra akka jiranis barameera. Magaalaa Gudar waajjira gandaa irratti humni hin beekamne tarkaanfii fudhateen waajjira gandichaa boombiin daaressuun mirkanaa'e. Wallaggaa Najjootti immoo konkolaataan lammiilee Tigraay 2 otoo dhagaa seeraamiksii fe'anii adeemanii uummanni waliif bilbilee waliyaamuun dhagaatiin erga daandii irratti cufanii booda konkolaaticha kuffisuun gubanii konkolaachisaa fi gargaaraa isaa tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuun ilmaan Oromoo ajjeesaa qabeenyaa Oromiyaa saamuun hin danda'amu jechuun sirbaa galuu isaanii gabaasaan qeerroo ifa godheera. Bifuma wal fakkaatuun baadiyaa magaalaa Bishooftuu cinaatti argamtu tokkotti ammoo konkolaataan iskaavaatarii jedhamu 2 biyyoo Oromiyaa akka hin qonne dhorkamanii uummata tuffachuun itti deebi'anii qotuu eegalan hojiitiin ala taasifamaniiru. Iluu Abbaaboor magaalaa Mattuutti barreeffamni liiziin haa dhaabbatu, otoo bishaan qabnu bishaan dheebonna, gaaffiin barataa haa deebi'u, kan hidhame nuuf haa hiikamu, mootummaan kun nurraa haa bu'u, ABO'n nu haa bulchu, gibira hin kaffallu, wayyaanee hin gabbarru, barreeffamni jedhanii fi dhaadannoon magaalota keessa faca'anii argamuun barame. Baddalleettis bifuma wal fakkaatuun waraqaaleen faca'uun gabaafameera. Kana malee magaaloti Oromiyaa gurguddoo keessatti barruuleen rabsamuu itti fufeera. Haaluma kanaan magaalaa Dirree Dhawaa keessatti Oromiyaan ni walaboomti, Oromoon ni bilisoomti, ABO'n abbaa biyyaati, TPLF nurraa haa deemtu, misooma kijibaan hin gowwoomfamnu, hidhi laga Abbayyaa tooftaa saamichaa qarshii uummata irraa ittiin sassaabamudha kan jedhan uummataaf rabsamuun addaateera. Oduuleen irraaf qabanne kanneeni qophiilee keenya afan waliin turtii dansaa qabaadha. Waamicha qeerroo bilisummaa. Guyyaan gootota Oromoo eebila guyyaa 15 kunoo dhufe. Uummatni Oromoo marti baga ittiin sin ga'e jenna. Ayyaanni kun Oromoo mara biratti ayyaana dachaadha. Guyyaa goototni Oromoo tokkummaan injifannoo bara baraa jiraatu galmeessan wareegamaniif guyyaa qeerroon itti galfata dhaalee waggaa 6ffaan isaaf kunooti ebala 15dha. Guyyaa kana Oromoon biyya keessaa fi ardiilee hundarratti argaman caasaan biyya keessaa fi alaa miseensonni marti kabajaa guddaan yaadatee oola. Wareegamtoota keenya yaadachaa maatii wareegamtootaa dubbisaa madoo keenya wallaannachaa adeemsa qabsoo keenyaa gamaggamaa kara fuula duraaf tarsiimoo bocachaa injifannoo argametti gammadaa kana ta'eef dammaqaa guyyaa itti qabsoof gootota qabsaa'oo leellisaa oolluudha. Qeerroon bilisummaa sababaan guyyaa goototaa eebila guyyaa 15 bu'uurfamee fincila diddaa gabrummaa ifatti uummata addunyaaf labsatee eegalee fi imaanaa jaallawwan kanaa galmaan ga'uufidha. Qeerroon Oromoo galfata hin nyaanne injifannoo cululuqaa addunyaa ajaa'ibsiisa saba Oromoo boonse galmee
jirti. Har'aan tana qabsoon Oromoo sadarkaa eenyullee duuba deemsuu hin dandeenyerra gahuu daranittis qabsicha galii isaatiin ga'uuf gara xumuraa irratti argama. Sabni Oromoo marti dammaqee ilmaansaa qeerroo jala hiriiree diina hundeen buqqisuuf roorroo jaarraa tokko ol qolee isaa irra turee jiraa isaa awwaalee ofirraa qolachaa gara biyya isaa walaboomsuuf mataa isaa bilisoomsuutti tarkaanfataa jira. Har'aan tana barattoota, artistoota, beektota, hojjettoota, shamarran Oromoo fi qonnaan bulaa akkasumas caasaa mootummaa keessatti maadhee ijaaruun gaaffii mirgaa Oromiyaa guutuu keessatti kaasuun isaa seenaa keessatti injifannoo uummata Oromoo waliigalaati. Kanaafuu Oromoon marti biyya keessaa falatti argamtan marti fincila xumura gabrummaa qeerroon bilisummaa gaggeessaa jirtu cina dhaabbachuun gabrummaatti xumura goonee walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoof tumsa nurraa barbaachisu mara gama hundaanuu akka taasifnu qeerroo waamicha isaa gadi jabeessee isiniif dabarsa. Qeerroo bilisummaa Ebela bara 2016. Annan sayyaa burree leeymane wajjin duinaan see takkiti baaraanaa fuulatoo qeyrotoo wajjin baanaan see Ingiliis kokkoree ankii jilbaallolee si bareeda jannaani si gooree Ingiliis kokkoree ankii jilbaallolee si bareeda jannaani si gooree Dhiigaa gootota kaleessaa yaadannee alaafi keessaan namuutu waltaane qabsoodhaan gumaa jaallanii yoon baasnee duubattiin deebiinu lamuu deessinee saamamneen jiraannu diinaan gabroomne dhumneetii dhabamna kaanee falmannee gabrummaa diinaa baadhannee injiraannu salphannee. Wajjin duinaan see takkiti baaraanaa fuulatoo dhangaashoo wajjin baanaan see qeyroo mataa tuutaa leencaa shanyii gootaa biyyaa fi falmataa ni mootaa qeyroo mataa tuutaa leencaa shanyii gootaa biyyaa fi falmataa ni mootaa. Fincilaa xumura gabrummaatti geenye qabsaawaan kuufee kuffisaa qabsoonis kunoo itti fufaa mootummaa dhaloonni diinaa naasisi dhaloota dhufuuf seenaa dhalchisi seenummaa keenya agarsiisi alaabaa Oromoo laylisi. Keeti qeyroo Oromiyaa lammiinsi abdatti mataan bulu lammiinsi abdatti mataan bulu. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo har'aan tana yaadannoo guyyaa gootota Oromoo ilaalchisee keessummaa kabajaa keessummaa qaalii qabsaa qeerroo bilisummaa Oromoo hoggansa qeerroo kan godina Arsii qabannee isiniif dhiyaanneerra gaaffii fi deebii isa waliin taasifna akka soonaan nu caqastan kabajaan isin affeerra. Hayyeegaa jaal dhaqqaboo akeekaa hogganaa qeerroo bilisummaa Oromoo godina Arsii baga nagaan gara istuudiyoo sagalee qeerrootti dhuftee siin jenna.
Isinis pagana ganna idilin isin jira galatoma. Ulfaadho. Seenaa gara dubaatti garagallee yaadannee akkuma beekamu uummanni Oromoodhaa fincila diddaa gabrummaa ka'ee galee ammaan tana miti. Dur irraa qabeeti bara Anoolee bara Calanqoorraa jalqabeeti kan eegale. Bifa kurfaa'een ammoo qabsoo kana kan kallattii qabsiise adda bilisummaa Oromoo ta'uun ni beekama. Adda bilisummaa Oromoo wareegama qaqqaalii gootota qaqqaalii irratti kaffalee har'aan tana uf nu barsiisee jira. Saba Oromoo uf barsiisee jira. Gabrummaa hundeen buqqisuu baatullee laaffisee jira. Ilmaan horee jira. Tunis qeerroo bilisummaa Oromoo. Har'aan tanagaa waqtiin amma momentiin amma nuti keessa jirru kuni tokkoffaa eebilli guyyaa 15 guyyaan gootota Oromoodha kabajamuuf deema. Jala bultii isaarra jirra. Lammaffaan immoo guyyaa qeerroon bilisummaa Oromoo gootota kanarraa galfata dhaalte itti hundoofte bara 2011 eebila guyyaa 15dha. Asirratti argamna. Ammaan tana hololli garaagaraa gaggeeffamaa tureera biyya kana keessatti qeerroon hoggansan qabu. Revolutioniin kun yookaan warraaqsi kun ofumaaf akeeka malee kan dhoheedha jedhanii kan haasawan ni jiru. Kan wallaalummaatiin yaada kana kaasanis ni jiru. Hubannoo dhabatti jechuudha. Kan immoo qabsoo qeerroon bilisummaa Oromoo gaggeessaa jirtu kan maqaa balleessuudhaaf xureessuudhaaf. Xureessuudhaaf yookaan maqaa balleessuudhaaf xiqqeessuudhaaf kan akkas jedhanis ni jiru. Jechoota diinaati yeroo baay'ee jechoonni. Dhugaa. Kanaaf har'aan tana istuudiyootti wanni si afeeruu barbaanneef jidduu kana karoorfannee godinaalee irratti kan argaman hoggansa keenya hawaasa keenya wal barsiisuu wanni barbaanneefis akeeka diinaa kana fashalsiisuu fi muuxannoo godinaaleen garaagaraa haala ittiin qabsoo gaggeessanii darban akka wal jijjiiran akkasumas immoo hawaasa isaaniitiin wal baranii qabsoo itti aanuuf qophii jirus immoo hawaasni baree akka cinaa hiriiru gochuu fi istuudiyootti si afeerree jirra jechuudha har'aan tana. Kanaaf mee maal fakkaata fincilli diddaa gabrummaa fincila xumuraa gabrummaa duraan ture godina Arsii keessatti bifa kamiin gaggeessaa turtan uummanni hirmaannaan uummataa akkam ture bifa kamiin uummata qajeelchaa turtan? Ayyeeka nuti uummata qajeelchaa kan turre kan doofneeti. Ijoollee keenya keessa warri dirqamaan fa'aa fincila kanaaf uummata hojjettoota mootummaa fa'aa warra kakaasu ture. Hundi isaatu gahee mataa ofiitiin walii qoodeeti. Mallaqa hunda kiisuu ofiitti walitti qabaniiti waraqaa warraaqsaaf ta'u kan adda addaadhaa barreessanii biyya akkanaa hiriira qabna jedhaniiti barreessanii uummata magaalaa guyyaa gabaadhaa qoodaa oolanii guyyaa harbaa fa'aa fakkeenyaaf guyyaan qidaamee fi harbaadha guyyaa gabaati. Guyyaa harbaa qoodaa oolleetiin guyyaa qidaameedhaaf akka uummanni hiriiraaf qophaa'u gochaa turre. Erga kana gochaa turre immoo ijoollee ciminarraa hoggansa qeerroo kana keessaa jechuudha ciminarraa kan ka'e ani hojjettoota mootummaa irratti qoodaa ani bakka kanaatti qoodaa hundi isaatu walii qoodeettiin akkasitti deemaa ture. Amma immoo san caalaa ijaaramneeti fincila diddaa gabrummaa kan hanga silaa dalagaa turre caalaa cimnee dalaguudhaaf immoo Oromiyaan guutuu kaatee yeroo takka kaatee sa'aatii takka kaatee addunyaanis akka gartu hamma danda'ameen yoo dandeettan uummata Oromiyaa naannoo Finfinnee jirullee yoo danda'ame Finfinnee keessatti illee uummanni akkanatti qophiidhaan qeerroon bakka san jirullee waan kanarratti ciminaan hojjeteetiin tokkummaan kaanee mootummaa gabroonfataa kan akka ofirraa kuffifnu qophii xumurameetiin taa'aa jirra nuti naannoleen biraa waan irra gaan hin beeknu malee nuti ajaja qofa eeggachaa jirra. Haalaan bareedaadha. Arsii keessatti wanti na dinqee fincila diddaa gabrummaa kana keessatti hedduu kan nama dinqu jira. Godinaalee biraatti yoo ilaalte yeroo hiriira bahanitti akka keessan kanatti fedhii isaanii immoo jibba wayyaan irraa qaban qofa kan agarsiisan malee akka keessan kanatti fedhiin isaanii maal akka ta'e baasanii hin agarsiifne jechuu dandeessa. Kanarratti muuxannoo guddaa qabdu jedhee fudhachuu danda'an Arsii keessatti. Fakkeenyaaf biilboordii Mallas Zeenaawii buqqisaniitiin alaabaa adda bilisummaa Oromoo uffisan. Yeroo hiriira bahan ammas alaabaa qabatanii bahan. Ofiif tolfatanii sanuu harkaan fa'aa tolfatanii bakka alaabaa hin qabnetti harkaan tolfatanii bahan. Kun baay'ee kan addunyaa dinquudha jechuudha. Addunyaa dinquudha. Wanna kana maaltu godhe sitti fakkaate? Sababni wanti kun ta'uu danda'eef yeroo baay'ee ololli warra Arsii kanarratti uummata Arsii irratti wanni gaggeeffamu Arsiin OPDOdha. Arsiin mootummaa gabroonfataa kana wajjin bulchaa jirti. Mootummaa kana wajjin warra akkasuma walaa jiru. Sababiin akkana hin jedhaniifis abbaan duulaallee Arsiidha. Meetiin illee Arsiidha. Abba Garshaanollee Arsiidha. Bulchii guddaa ministeerri kadalamu sana jennu maqaan isaa
Duuna murtiidhaa maali hedduu isaaniiti. Arsiin opiidiyoodhaan Akka turte kunillee aadaa maarree. Arsiin opiidiyoodhaan jedhan yeroo baay'ee. Wanti kun jiru. Jechi sana immoo qeeroo amma jiru kun fudhachuun barbaadu. Jechi sun arsiin nama akkasii kan ta'inii fi uummata akkasii kan ta'in. Opiidiyoo kan ta'inii fi mootummaa kana wajjin gabroonfataa kana wajjin warra uummata Oromoo gabroonfataa kan ta'in. Agarsiisuudhaaf qeeroo lafa jiru waan san mul'isuu danda'a. Baay'ee namatti tola. Dhugaatti akka Faranjiin jettu yookiin akka Oromoon jettu maqaa balleessuu yookiin stereotype jedhamudha malee Arsiin seenaa keessattis baay'ee gootadha. Haroo qeerroo bakka jedhamu ilaaleen ture. Yoo san fudhattee Arsiin lola guddaa kan gaggeesse. Mootummaa ture nafxanyaa irratti illee kanaaf bifa kanaan qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessattis hooggansoota jajjaboo fi waraanota gurguddoo beekna Arsii keessatti hanga ammaatti kan jiran jechuudha. Warra gammoojjii meeqa keessatti jilbi isaanii hin laaffanne waggoota akkallee iji isaanii diinarraa hin libsan kan ija bakakkaa ni beekna. Gootota kanneen akka Nadhii Gammadaa fa'aa kana qofaa miti. Kan akka Nadhii Gammadaa kan akka Leenjisoo Diigaa Rashuu jiru Rafuun hin jiru kan jedhamu jira. Toloo jiru Tolli hin jiru kan jedhamu jira. Walumaa galatti gootota hedduudha kaasnee fixuu hin dandeenyu. Seenaan keenya hin baane ammallee wanti beekamuu qabu seenaan Oromoo kun qixa sirriitiin hin baane. Biyya kana keessatti akkuma beektu afaan Oromoo akka dansaa hawaasota illee abaaboodha jedhamta. Kanaaf gootonni kun Toloo jiru Tolli hin jiru kan jedhamu jira. Rashuu jiru Rafuun hin jiru kan jedhamu jira. Warra Oromoon quban qabne fakkeenyaaf. Dhugaa. Arsii keessatti kanaaf bifa sanaan uummata keenya maqaa balleessuun hin taatu. Namoota muraasatu maqaa kanallee akka balleessan. Dhugaa garuu waan sana hedduu geeddartan jechuun hin danda'amu. Ammaan kana even warri Naqamtee illee isinirraa arganii ta'u Naqamtee keessatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo magaalaa Naqamtee keessatti baasanii urjii fakkeessan. Kun immoo vaaliyuu guddaa qaba haalaan. Uummanni kun kan akkanatti fincile kun maal deeggareeti fincile eenyuun deeggare egaa mootummaa kana jibbe eenyuun deeggare isa jedhuuf deebii kiliir ta'e kenna deebii ta'e kenna kanaaf muuxannoo guddaa immoo viidiyoo isaa otoon si agarsiise annan qaba. Biyya teenya biyyi ta'e maqalee galii malee Oromiyaa biyya teenya biyyi ta'e maqalee galii malee Kaimale, wayane kaimale. Oromia, biyade nabiyite, makale kaimale. Oromia, biyade nabiyite, makale kaimale. Kaimale, wayane kaimale. Labaa qabatanii deemuudhaan. Akkasitti kana sababiin maqaatti balleessuu danda'anii waan sana balleessuudhaaf jecha qeerroon Arsii waan sana irratti hojjete garuu hojjaan dalagaan achirratti dalagamte immoo gahaa miti. Amma booda waan jiru irratti dalaguudhaaf hundi keenya gahee keenya bahuudhaaf dirqama keenya bahuudhaaf uummata Oromoo gabrummaa jalaa baasuuf hamma danda'e amma nurraa eegamu gochuudhaaf qophii xumurannee taa'aa jira akkuma isin jedhe. San bira darbee alaabaa saniin deeggarsa adda bilisummaa Oromootiif qabu mul'isuu bira darbee qeerroon Arsiidha. Amma makalee dheengadda ayyaana raadiyoo yeroo kabajanitti daa'imman xiqqaarraa kaasee hanga gurguddaatitti kun sooshaal miidiyaadhaan akka jirutti mul'ataara. Yeroo alaabaa raadiyoodhaa guban garta. Daa'imman fuula isaanii osoo hin dhuffanne osoo waan hin jenne. Kun immoo maanni waan sanatuyyuu xiiqii keessa galchuun jechi sun. Kanaafuu haalli naannoo keenya jiruu fi haalli godina keenya jiru kana fakkaata. Wareegamallee guddaa ture. Hanga ammaatti fincila diddaa gabrummaa keessattis fincila xumura gabrummaa keessattis naannoo Arsii kana keessatti wareegamni hedduun akka bahe quba qaban. Sun immoo daranuu uummata itti cimsa malee duubatti hin deebisu. Gumaa baasuuf foolataa jira namni. Amma akka durii fuula xaxxatee dhoksee miti kan adeemaa jiru. Qeerroon keenya maal jechaa jira mootummaan jala deemee jaarsota walitti qabe gumaa warra du'eellee ni kafalla. Waan warra hidhamillee hidhaadhaa baafnaa jechaa ni jira. Qeerroon immoo jechaa kan jiru gootummaa keenya kan agarsiisuu qabnu gumaa fudhannee osoo hin taane gumaa saba keenyaa kan baafnu gumaa kafalannee osoo hin taane dhiiga ilmaan keenyaa akka jigisan mullee dhiiga isaanii jigsine agarsiisuu qabna. Qeerroon kan jechaa jiru kana. Tokko san ammas immoo kaayyoo isaan ittiin lubbuu isaanii wareegan kan galmaan gahuutiin gumaan kafalamu irra guddaa.
kaayoo isaan itti dhuman sana fuunee bakka isaan duraan ka'anii kan hin gahuudha. Malee maallaqa fudhachuu yookiin immoo waan isaan nu soban hin fudhannee waan akkasiitiin hin jijjiiramnu jechaa jira. Jaarsota illee amansiisaa jira bara darbeetiin. Abbaa ofii duraan jaarsotatu ilmoolee teessan ijoollee teessan dhorgadhaa mootummaa walitti qabaa ture. Guyyaa mootummaan jaarsota walitti qabee wajjaasaa oolee ijoollee teessan gorsaa jedhee galgala immoo ijoolleetti jaarsota gorsa. Kanuma wajjin wal qabatee maal na yaadachiifte fincilumti diddaa gabrummaa fi fincilli xumura gabrummaa ammaan tana gaggeeffamaa jiru kuniyyuu akeekni isaa maal akka ta'e akeeka isaa kana dabsuuf jecha ammaan tana maal jechaa jiru bulchiinsa gaarii uummanni kan nutti mufate hir'ina bulchiinsa gaarii nurraa isa mudatee fi malee uummanni Oromoo walabummaa barbaade yookaan bilisummaa barbaadeetii miti jechaa jiran isaan. Jechaa jiran mee kan akkamitti ilaaltu? Kana isaan akkasitti ilaalaa jiran nuti mootu uummanni Oromoo kan barbaadaa jiru akka nullee argaa jirru akka uummata kana keessa amma dhaloota uummata kana keessa jirutti gaafa ilaalu rakkoon keenya rakkoo bulchiinsa gaariitiin bulchiinsa gaarii miti uummanni Oromoodhaa kan dheebonne nuti bilisummaadha kan barbaannu. Nuti waan biraallee dhabne nuti abbaa biyyummaa barbaanna. Abbaa biyyummaa kanallee immoo fakkeenyaaf mootummaa kana wajjin ta'eetiin oppiidiyoon gabrummaa jala nu jiraachisaa jiraani. Gaafa tokko inni illee of bareetiin ka'eetiin nu bilisoomsa innitiin abaa'oo qofaayyuu nuti isarraa yaadaa turre santu nu tursiisaa ture duraan illee wanni maqaa nutti baasaa ture waan san amma immoo deebineetiin akka isarraa homata akka hin argamne waan beeknuuf waan argineefis sababa kaayyoon keenya bilisummaaf malee bulchiinsa gaarii dhabnee waan akkasiitiif wanta xiqqoo tanaaf miti. Dhugaa asirratti ilmaaluu akkuma ta'etti isaan har'amoo boru wayyaa'u jedhanii OPDO irraa waa eeguun hin danda'amu. Hin danda'amu akka hin danda'amne immoo garreerra. Maaliif wayette ammumaa bulchiinsa gaarii kan isaan jedhan kun sababiin bulchiinsa gaarii jedhanii isaan odeessan kun dhugumaan bulchiinsa gaarii sanumayyuu fiduuf otoo ta'ellee gaarii bara. Amma bulchiinsa gaarii san fiduuf miti kaayyoon isaanii sababii bulchiinsa gaarii finna jedhamu sanaan dhugumaan OPDO keessatti namoonni sabaaf ilaalatan tokko ni jiran. Isaan kana keessaa ciruudha namoota gaarii keessaa buqqisu namoota gaarii of keessaa haramu kana jechuun inumaa namoota ilaalcha gaarii qaban ittiin haramuuf deemu malee bulchiinsa gaarii sana fiduufis miti. Tokkoffaa akeekni isaanii akkuma reefu dubbatte gaaffii abbaa biyyummaa uummanni kaasaa jiru san gaaffii bilisummaa uummanni kaasaa jiru san kallattii isaa irraa dabsanii xiqqeessanii uummata addunyaa fuulduratti keessaafu hawaasa amma dhoksuu hin dandeenye rivoluushinii kana dhoksuu hin dandeenye addunyaa mara waliin ga'ee jira miidiyaan addunyaa mara waliin ga'ee jira uummanni Oromoo hin fincillee jechaa turan duraan amma hin fincillee jechuu hin danda'an amma wanni isaan barbaadan maal barbaadee fincilee isa jedhuuf bulchiinsa gaarii barbaadeeti fincilee jechuudha amma isaan deeman jechuudha bulchiinsa gaarii barbaadeeti fincilee malee bilisummaa yookaan walabummaa barbaadeeti miti jechisiisuudha tokko taargetiin isaanii kana lammaffaa immoo namoota gaarii OPDO keessatti argaman isaaniin ciruudha. Kanaaf OPDO'n daranuu hammaachaa kan itti deemtu malee gara fuulduraatti OPDO irraa wanti eegamu abadan wanti tokkollee akka hin jirre kun sirriitti beekamuu qaba jechuudha. Duulfaadhu dhumarratti kan isin gaafachuu barbaadu mee qophiin gara fuulduraatti jiru maal fakkaata? Qabsoo kana bifa kamiin gaggeessuu fi qophii gochaa jirtu isin gama keessanii? Nuti bifa qabsoo kana itti gaggeessuudhaaf qophoofne akka manni naannoo keenyaa jechuudha. Amma haalli qophii kanarratti manni naannoo keenyaa qophiin nuti xumurannee qabnu qeerroon naannoo keenyaa qophiin inni itti jiru amma naannoo irraa akka fakkeenya godina keenya keessatti aanaa irraa namoota gurmoofnee jirra. Namoota bakka buufannee irra namoonni nuti aanaa irraa bakka buufanne sun immoo gadi gandarraa of jalatti nama buufatanii fincilli kun jaarratanii jiru jaarranneetiin qophii keenya xumuranneetiin teenneetiin waa caqasaa irra wanni caqasaa jirus maanni Oromiyaan guutuun waan haala nuti irra jiru kana irra jirammoo hin jiran jedha isaan irraas dhaga'uu barbaanna gaafa kana dhageenye immoo ajaja qofa eeggachaa jirra nuti walumaa galatti of siinne jechuudha. Godinni hundi bakka takkatti kaasuuf jechuudha. Isin gama keessanii qophii mataa keessanii xumurtanii jiru. Xumurannee nuti gara keenya. Kanuma akkasii immoo gidduutti uummanni immoo dirqamaan aguma saniin dirqamaan uummanni fi ka'aa jira. Dadhabee miidhaa isarra ga'urraa kan ka'e jibbiinsa mootummaa kanarraa qaburraa kan ka'e gorsa ilmaan isaanii abbaa fi haadha isaaniitiif kennamirraa kan ka'e fincilaa jira uummanni. Mee namoonni hedduun naannoo keessanitti wareegama hedduu baasan jiru. Namoonni madaa'anii jiru. Isaan kana akkamitti gargaartu? Isaan kana akka yeroo darbe qeerroon illee qarqaarsa godheefiira. Qeerroon international qarqaarsa godhaniifiirani
garuu qarqaarsa isaan godhan sun illee gahaa miti. Namoota qarqaaramin kan qarqaaramintu caala. Jechuun hanga kanaan addunyaa osoo warri qeerroolee qeerroo international support group illee osoo itti yaadee waan kana gara fuulduraatti illee qarqaarsa kana osoo hamma danda'een bira dhaabbatee madoo keenya wal'aanuun waajiba keenya wanta ta'e dhugaadha. Dirqama keenya. Kanallee carraa kanaan qeerroo international support group dhaamsa kana akka qalbifatee hubatee falatti barbaadu gochuun barbaachisaadha jechuudha. Hayyee jidduu kana gaa wanti guddaan fi wanti fardiin jiru guyyaa gootota Oromooti. Guyyaa gootota Oromoo kana mee bifa kamiin kabajuuf qophiidha Arsiin? Qeerroon Arsiidha walumaa galatti qeerroon Arsii fi uummanni uummata hunda hirmaachisne akka carraa immoo walirra dhufee jira. Qophiin OPDOtis akkasumatti OPDOtis kabajamaa jira. Isaanis oliif gadi kaachaa jiru. Mee akkamittiin bifa isaan caaluun kabajuuf haalli itti qophooftanii jira laata? Haalli itti qophoofnee jira. Maatii wareegamtoota dubbisuu fi warra madootaanis dhaqnee ilaaluudha. Inni kun immoo hunda caala. Haala kanaan kabajuun waan hundumaa caala jedheen amana. Akkasumas karaa lama yaadne waa kana yaadannoo isaanii kanaaf waa lama yaadne. Wanni lama yaadne sun kanii tokkoffaa OPDOon ganna keessa deemteeti uummata ayyaana kabajneetteeti waamaa jirti. Ummata isin ayyaana kabajneetteeti waamaa jirtu kana yaada isaanii gara barbaadan sanatti jijjiirree qeerroon keenya jijjiirree ayyaana isaan barbaadan sana osoo hin ta'in ayyaana nuti barbaadnu akka kabajan. Achumarrattu tokkoffaan sanii lammaffaa immoo wanti sun yoo kan danda'amne taate karuma keenya duungoo faa ibsineetiin wantoota Oromoo jedhan wantoota urgaa Oromoo qaban waan akkasiitiin kabajuudhaaf qophii keenya xumuranneerra. Baay'ee bareeda. Bifa baay'eetiin kabajuu dandeenya. Dungoo diimaa magariisa diimaa ibsuu dandeenya. Harka keenya irratti riibaanii diimaa magariisa diimaa hidhachuu dandeenya. Yookaan kaloota diimaa fi jaaketii magariisa illee waliin uffannee adeemnee ni dandeenya. Haala hedduudhaan garuu waan kana galmaan gahuudhaan. Gama garaagaraa gaggeessuutiin wal mari'achuutiin bifa kana waadaa jaalawwanii walii haaromsuutiin bifa garagaraan kabajuun danda'amu. Waraqaalee garagaraa maxxansuun ni jira. Kana isinuu hedduu itti jirtan gama kana. Yeroo as kanuu kana dhiyoo kana keessattuu dhimma kana irratti walgahii gaggeessine. Walgahii nuti gaggeessine illee naannoo Arsii Bahaatti gaggeessine. Walgahii san irratti illee walii galle wanna kana lamaan gochuudhaaf ayyaana kana kabajuudhaaf waan maal gochuu akka qabnu jennee gaafa marii goonu waan kana lamaan irratti walii galle lamaan kana keessaa tokkoon kabajuudhaan dirqama kenna. Baay'ee bareeda. Dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte uummata Oromoo biyya keessattii fi biyya alatti argaman maraaf akkasumas miseensota qeerroo sagalee qeerroo dhaggeeffatan maraaf yoo dhaamsa qabaatte carraasifan kenna wanta ani sin gaafanne yookaan ati dhaamsa dabarfachuu barbaaddu yoo jiraate carraasifan kenna. Hayyee galatoomni. Dhaamsi ani uummata Oromootiif dabarsuu barbaadu uummata Oromoo biyya keessa jiruuf fincila diddaa gabrummaa kana gara fincila xumura gabrummaatti ceesifneerra. Fincila xumura gabrummaa kana immoo bilisummaadhaan goolabuu akka qabnu itti dhaama warra biyya keessa jiran. Warra biyya alaa jiru immoo warra sagalee kana dhaggeeffatu keessattuu qeerroo sapportu guruppiidha. Uummata asitti biyya keessatti miidhameetiin jiru miidhamaa jiru diina dura dhaabbateetiin lubbuu fi irraa baheetiin qabsaa jiru kanaaf hamma dandeettaniin yaadaanis qaamaan silaan argamtaniitiin wajji dhaabbachuu hin dandeettaniin yaadaanis taatu biraan dhabaminaati madaaya keenya haa fayyadnu kan maatiin irraa du'aa jajjabeessinu. Dhaamsi kiyya kanuma bilisummaa irratti wal nu agarsiisan jedha. Hedduu galatoomii istuudiyoo keenyatti argamtee dhaggeeffattoota keenyaaf haala itti qabsoo gaggeessaa turtanii fi qophii jiru kutannoo jiru uummataa fi deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoof waan ibsa bal'aa nuuf kenniteef maqaa dhaggeeffattoota sagalee qeerroo fi maqaa kiyyaan hedduu si galateeffadha. Ulfaadhu galanni kee bilisummaa ta'uu siin jedha. Hayyee galatoomiin jedha. Gadaan gadaa bilisummaati. Hayyee ulfaadhu. Amma tude mani adema olani dabalano gahu oso bareda olani amma washo gahu oso bareda olani amma washo gahu
keessa deetu sayyee sayyee hiyyummaa sayyee abbaa kee maalumaa goone sayyee sayyee hiyyummaa sayyee shokoksaa kennaa eegu sayyee sayyee hiyyummaa sayyee 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 hiyyummaa sayyee akka balaa bunaa sayyee hiyyummaa sayyee bunni dalachaaree sayyee hiyyummaa sayyee akka gafaa duraa sayyee hiyyummaa sayyee ana jalaataaree sayyee hiyyummaa sayyee abbaayee naadowee sayyee hiyyummaa sayyee sirbanna kiinjedhee sayyee hiyyummaa sayyee kennaa sirbaadhattuwee sayyee hiyyummaa sayyee rubban kabiinjedhee sayyee hiyyummaa sayyee hiyyummaa sayyee ko 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 hiyyummaa sayyee amma tude mani adema olani dabalalo gahu oso bareda bare da olani amma washo gahu oso bareda bare da olani amma washo gahu Kotaduti saye saye hiyyummaa saye lalo kileet manajare saye saye hiyyummaa saye atis kan kee ta'uun beeka saye saye hiyyummaa saye atis kan koo ta'uun baree saye saye hiyyummaa saye 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 hiyyummaa saye akka balaa bunaa saye hiyyummaa saye bunni dalachaaree saye hiyyummaa saye akka gafaa duraa saye hiyyummaa saye ana jalaataaree saye hiyyummaa saye ula maree saye hiyyummaa saye ani maree jedhee saye hiyyummaa saye mariina suukadhu saye hiyyummaa saye nagaree jedhee saye hiyyummaa saye hiyyummaa saye ko 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 Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurame waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jecha qophii itti aanuun hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.